Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Abdii Inspire egaa guyyaa har'aa jechaadha. Chaanaalii keenya Abdii Inspire warreen subscribe hin godhin subscribe gochuutiin dawwii milikitii cuqaasuudhaan maatii keenya taasisan jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa immoo kanan isinitti agarsiisu jechaadha. Akkamitti Facebook create gochuu dandeenya? Facebook account akkamitti create godhachuu dandeenya kan jedhudha jechaadha. Egaa hanga xumura viidiyoo kanaatti na hordofuu qabdu. Chaanaalii kanaaf yoo haaraa taatan immoo subscribe gochuutiin akkasuma all notification godhachuutiin wantoota hojjedhu dafanii akka isaan isin bukkee ta'an gochuu dandeessu jechaadha. Egaa viidiyoo koo waliin hanga xumuraatti akka turtan abdii. Egaa Facebookii create gochuudhaaf jechaadha. Gamanumaan bakka nixibxaabiin Facebookiin jiru kana yeroo tokko cuqaasna. Egaa xuruutti na hordofuu qabdu. Facebookii sirrii ta'e seera qabeessa ta'e banna waan ta'eef xuruutti na hordofuu qabdu tole. Egaa yeroo tokko create new account kan jedhu kan argaa jirtu miti gajjallaa kana jira kunoo create new account kan jedhu yeroo tokko cuqaastu. Egaa jalqaba irratti first name jedha. Maqaa keessan jalqabaa jechaadha. Maqaa keessan sirrii ta'e asitti guuttu. Fakkeenyaaf ani maqaa sirrii ta'een guuta jechaadha. Maqaa chaanaaliitiin banachuu dandeessu isinillee. Ani maqaa chaanaalii kootiin hin bana. Eenyu jedhee Orroo Iskuulii. Last name jedhaa jira Iskuul. Sababiin isaas chaanaalii koo akka view baay'ee naaf argatu waan hin barbaaduuf chaanaalii koo duukaan olittidha jechaadha boodarra. Egaa asitti guyyaa bara dhaloota keessaniitti guutuu qabdu jechaadha. Bara dhaloota keessanii gaafa guuttanii isa sirrii guutuu qabdu. Egaa ani fakkeenyaaf argaa jirtu ji'a shanaffaa akka Awurooppaatti guyyaan immoo guyyaa 18 kan jedhudha. Egaa barri isaa immoo 2000 akka Awurooppaatti jechaadha. 2002 jedheen guuta jechaadha. Kana booda addanatti argitanii jirtu. Egaa 21 jedhee waggaan kee 21 jedhee mirkaneessee jira jechaadha. Next jettu. Yeroo tokko next gootu. Addanatti phone number irratti dirqama isinii banamu. Phone number yookiin bilbila keessan warri biyya alaa jirtan immoo yoo barbaadan emailiin banuu dandeessu. Emailii keessan sana yookiin bilbila keessan itti guutaa jedha. Totaalii ani bilbila kootiin banuu waan hin barbaaduuf plus addana kanatti bilbila koo guutuuf hin danda'a jechaadha. Egaa isinillee bilbila keessan guutu jechaadha bakka kanatti. Achiiti next jettu. Kun immoo what is your gender jedha jechaadha itti aansee. Jechuun isinii eenyummaa keessan fakkeenyaaf shamara yoo taatan jalqabarra jira female kan jedhu fiirraa kan ka'u jecha qubee faarraa kan ka'u. Itti aansee immoo male kan jedhu kun immoo kan dhiirotaaf ta'udha jechaadha. Kanaaf ani meeliin guutaa jechaadha. So meelii next jettu yeroo tokko. Egaa asitti choice password kan jedhu kana passwordii haaraa filadhu kan jedhu kanaaf passwordii jabaataa ta'e itti guuttachuu qabdu jechaadha bakka kanatti. Passwordii jabaataa ta'e itti guutuu qabdu kanatti filattanii jechaadha. Kanaaf egaa amma passwordii mataa kiyyan itti guuta jechaadha bakka kanatti. Egaa bakka kanatti passwordii kan mataa koo ta'een itti guuta jechaadhani. Kanaaf isinillee passwordii barbaadan asitti itti guutuu dandeessu. Egaa passwordii guutee waan hin jiruufanii amma next sign up kan jettuun cuqaasa jechaadha. Argaa jirtu sign up kan jettu kana. Egaa yeroo tokko sign up kan jettu cuqaasna. Egaa sistemii approved godhaa waan jiruuf mirkaneessaa waan jiruufidha kan inni xiqqoo qilleensarra ture jechaadha. Egaa baay'ee namatti tolaa kunoo haala kanaan Orroo Iskuul jedhee banee jira. Egaa yeroo tokko maal jettu save password yoo ta'e gochuu hin qabdan jechaadha. Save password gochuu hin qabdani. Yeroo tokko milikkita kanarratti maalidha? Kooddii isiniif ergachaadha. Bilbila sanarratti kooddiin ergaa. SMS sana mirkaneessituu jedhaa jira jechaadha. Misejjiin sun dhufee jira confirmationii jechaadha. Yeroo kana allow jenna. Allow jedheen jira.
tole jedheen jira. Feesbuukii kana verify godhee jechaadha kan inni dabarsu. Egaa confirmation itti guuteen jira. Waaw naaf banee jira jechaadha. Allow jechuu qabdu. Notificationiin asirratti yeroo waa'ee feesbuukii kana duukaa wal qabsiisee akkasiin qaqqabu ni barbaaddu jedha. Eeyyen jettu allow filattu jechaadha. Egaa amma walumaa gala bannee xumurree jirra. Add friendii raawwadhaa jedhaa jira. Steppii guutummaa isaan isinitti agarsiisa waan ta'eef add friendii kana appii feesbuukii install godhuu qabdaa jedhaa jira. Yeroo tokko isinillee install gootu. Kana booda appii sana daawunlood godhee isiniif fixaa. Kana booda feesbuukii keessan isin haaraa bantan duukaa walittidha jechaadha. Amma maal jedhaa jira? Namoota 5 hiriyaa keessan dirqama aaddii taasisuu qabdanii jedha. Nama 5 sana yoo ofii sanaaf filatee jira add friend jettu jechaadha. Add friend cuqaaseen jira. Egaa footoo gashaa asitti footoo gashaa jedhaa jechaadha. So yeroo tokko add footoo kan jettu cuqaastu. Suura keessan isa sirrii ta'ee gashitu jechaadha. Suura keessan filattaniiti irratti upload gochuu qabdu jechaadha. Egaa suura kiyyaa isa sirrii ta'een filadhee gasha jechaadha nama fakkeenyaaf. Steppii guutummaa waan ta'eef ariifitti xurutti hordoftanii naan siniif gala salphaadha. Waan sinii galuu dide immoo koomentii irra keessu rakkoon tokko hin jiru siniif deeba jechaadha. Gaaffiin deebii hin qabne hin jiru jechaadha ijoollee Oromoo. Egaa suura kiyya yeroo tokko filadheen jira. Suura kana maal goona? Profaayilii irra goona jechaadha. Yeroo kana sadarkaa itti aanutti ni ceessa jechaadha. You see this photo nuun jedhee jira jechaadha. Kan jalqabarra jiru kana cuqaastu. Yeroo kana profaayilii kana uploadii godheeti gara itti aanutti nu ceessa jechaadha. Feesbuukiin kuni feesbuukii seera qabeessadha jechaadha kan isin bantan. Yeroo kana amma daawunloodii goonee waan jirruuf feesbuukii maal goona? Next jettu jechaadha. Gararraarra jira. Andi yoorda P jedhee jira. Addana kana jalqabarra kan jiru kana next jettu jechaadha. Egaa waaw feesbuukii haaraa keessa na seensisee jira. Kun profaayiliin addana jira. Egaa namoota hedduu duukaa friendii gaafachuu nan danda'a. Kanuma baqa steppii feesbuukii banuun kanumadha. Egaa yeroo itti aanu keessatti immoo feesbuukii keenya akka namoonni nannee fi verify akkamitti gochuu dandeenya kan jedhu sanaa fi qabadheen dhufa jechaadha. Galatoomaa viidiyoo kan ga xumuraatti ilaaluu keessanii fi laayikii gochuun dagatinaa akkasuma maatii keenya kan hin ta'in subscribe gochaatii godhaatii maatii keenya ta'a. Galatoomaa turtii gaarii.